waan kennina switch challenge irratti fayyadamtu sinittani maan yeroo ni baname sinittani maan abe dironi itu hiti ko kenna switch challenge ega elas dani achi on dibar bane gadi bame tikal tabi dan duro juttu tabi duro juttu good boy switch challenge to good boy thank you switch challenge tabko switch challenge ega rabbi no agar gar rabbi kam na buka sodatina rabbi kam na sodatina Yo believe in this. Tuma ko naman si Ebi. We go all the next one, so we don't have to care. At sumara Rabbi no agad sila. Wang kenina amma, kenina wata tugam. Sinitani mo. For the sweep. Rabbi rain kenina. Kenina. Tommy. Bika tabi ke tanin abdu kuma amma kenina. Tabi ke tanin dura jira bara. Tabi ko hanu dura jira. Easy. Padrino. Kenina amma. Kenina. Oiga, challenge दोबारा Oro giftar papai, kami itu company na. Oro giftar papai ati. Tiji no. Ababo to koto kuga mate tvakata. Kundi ke sana ababo to koto kenna ababo to koto ababo no ababo to koto ababo koya chana kabe san inga tisina wato inga tisina egala jabada egala amma egala soratina egala kokke kabdan jabada akkas itti mudda oromoko akkas itti mudda kitatti kanan nan jede akkas donatina akkas rabbi kumurane kadanitin matawal kabar akkas itu donatina Wai l'amico, wai tabaco. Dabam. Iko dabam. Daba kita tak tisu kita daba wani du veri kona sinin jere daba. Umure buni le marba suama. Daba kita tak tisu. Daba na sinin jere. Daba wani du hinjuru wani to ko daba tamalam bakka ko kega daba sinin jere man daba hawasa ko daba amma daba wato ko daba am tuga daba namun to ko bari umre bube kan yodu pinjaba tenuga e wante di daba lama pa yunu bakadu awasako daban jeriam iman rabbi ko fa rabbi ko facility abshira daba kitte jata daba khalas daba wato ko marbat situ rebun himban mas binti bandera inji bandera lamma pa mudi hidata lam
دابا إما ربي بابا إيش ميران أواز كورت إنكنا تقاوم توچون دباران غلطوما إدت Please, Korea kan nalagina buyata, please. Korea kan nalagina. Amma dawa di tabalang papa. Keke sana bulaga. Amana si kenda te Rabbi kan asilo madin se mera. Rabbi kam na tirin jerera. Rabbi tane khate jara. Ko ke nyara. Enggak. Pipi udah kenyang kata? Give to ila kasi kayo. Give to ila kasi kayo. Ada? Enggak ter. Nanti pulang dulu cek. Ani ma tao gift ila kasan kantalan. Mirush bro. Thank you so much. Ah, Pipi. Iko mal. Pipi. Iko mal. Kau ras kumo. Iko mal. Lanan? Gitu iko mal. Ya jinan carat. An koma miye danon. La. Pipi iko mal. Wow. Kalau kita nyala. Guys, the second game is going now. Okay. आवाज की amma wa kenina umma wallahi ne ga kuman and nagar jama taala ne ga yo hadis amma ne gina amni ko ke kana amma ne gina rabbi amma ne gina walla ke panna ine gina amma tap TikTok isi tiko kabala mafaga jara kenya wari dan sabiyan jalan tanib lamma faga nisbi challenge ratti wa ka batani yusal hunda sini gale kabala mafarat rabbi raqu amman bekani ke marat I don't know if this is a new game. Rabbi ammas rolling time. Abdi ke dikte ne. Wait for it to that is only time. One danda amindu, adi danda amadi mala danda ama danda. Sadafanu ke sinan mot. Lamma pakana. Okay kaba ko mama. Sadafanu ke sinan ro jete hawa sabo. Koya nabi aku mau kuliah itu kopes. Kuma bulan oro. Nam di banu jauh. Oh iya apa namu? Oro jabat. Bana merah oh iya. Abi serius bana merah. Oh iya sabara. Jabat jabana. Amma wang kam fita asirat. Wang kam janu fita. Fita asirat. Fita. Nudursan. Jabanda asirat kami pun murtesan. Akkas itu. Jabanda wang kam jan. Jabanda kokke abang. Waduh kan emang diram. Amman jabanda. Akkas itu jabanda. Tursi dan jabanda wang kam jan. Jabanda, anak sini jadi jabanda indah bina. Sadapan dia murid satu, sadapan ukalabat. Jabanda, isi kan ada kiti jabanda. Wang kam jabanda. Jabanda wang kam nasirat Rabbi kam nasini jadi. Rabbi kesan ugal. Jabanda ini
Jiraatti hawaasa ko. Gadhiisa. Wal jala gadhiisa. Waa qabdan. Sabboo jabaadha. Rushan wajji jabaadha. Nama santu jira. Leenca sadii kan kennu madaqashaadha. Jabaadha. Jabaadha hawaasa kiyya. Nu bira jiru dhufeera namichi. Dhufeera kokkeetti qaba. Jabaadha guys. Jabaadha qoy. Jabaadha. Kana nyaatamuu hin qabnu. Nu bira ga'aniiru jabaadha qoy. Nu bira gahan. Ani hojiin lolaa jirtu jabaadhaa sakandii 58 jireenya kooti keessaa dhabu. As geessanii baanjifatamuu hin qabnu. Jabaadhaa nu bira geesse. Nu bira geesse. Adiitumaa jirtu adda adiitumaa jirtu beeka. Adiitumaa jirtu adda. Nu bira geesse. Nu bira geesse. Adiitumaa jirtu adiidhaan lolaa jirtu beeka. Adiidhaan lolee hadda sabni koo. Adiidhaan lolaa jirtu jabaadhaa adiidhaan amma gaala jabaadhaa waan qabdan fita. God. Adiidhaan lolaa jirtu jabaadhaa jedhee fita. Adiidhaan jira asirratti gaala asirratti. Gadhiisaa waan qabdan otto. Isin nyaata namichi. Boksiidhaan gadhiisa namichi. Dirree koo. Wow! You guys, I crazy. You guys, Fabio, I don't know what to say, bro. Fabio! Pipi. Oh yeah. Get sentra. Fabio! Katrina, Queen, Shy, Queen, Jerry, Gustav. You guys, I need to what? This is insane. Thank you, Ciao. Fabio! Thank you. Why Oromoon abbaa fedhes taana fuudhaan.
Kabaya guddaa bulo ilmaan Oromooti. Fiigma. Kabaya guddaa wallahi. Abdii fageenya ajaa'ibaa. Seeqaa tokko dubbadhu. Geema guddaa. Seeqaa tokko dubbadhu. Oromoo koo jecha isiniif hin qabu. Bakkuma isin eeggattan isin argadhe. Rabbiif Oromoo qabadhee hin saalfadhu jedhee kakadhee dhufe. Giiftaroonni hedduun ni beektu. Akkuma hin jedhe Rabbiin koos nan ganne saalfachiifne jecha isiniif hin qabu. Dubbachuus hin danda'u. Dhugaa wallaahi an miira kiyya too'achuudhaan. Du'aaf jireenya gidduun jira. Baay'ee na gammachiiftanii gammada galatoomaa jechan nan kaafate. Oromoo akkasitti utuun lubbuun jiru utuun fayyaadhaan akkasitti jiru akkasitti bakka kanatti akkasitti argamee mataa ol naqabee an jecha tokko isiniif hin qabu. Ijoolleen gammachuu haa ibsatanu. Galatoomaa Oromoo yoomiyyuu waataadha. Lakki jedheeraan sinitti maan ture. Rabbiin qabna siniin jedhe Rabbiin qabadhee ummata Oromoo abdadhee hin kufne ani nan dhaabadhe deebi'e. Kun ergaa guddanaaf qaba dubbachuu hin danda'u. Galatoomaa Oromoo ko. Galatoomaa Oromoo galatoomaa. Oromoon galaana. Arra tabarraa kana Oromootu addunyaan dorgoma jechuudha. Addunyaa injifanne Habashaadhaan miti yellamu. Achi keessa warri as jiru baay'ee jira gammachuu keessatti baay'ee gammanneerra amma boodallee borfiftaan illee yeroo kamuu nuti injifataadhaa hin injifannaa tokkummaan humna baay'ee galatooma. Yaa Oromoo galatooma waan sodaataa turre hin dandeenyu jennee turre garuu dandeenya argisiisa. Immoona jennee yaadne jira. Gammachuu hedduun kan. Oromoon galaana gaafa jedhamu jechaan osoo hin taane gochaan gaafa akka agarsiisa. Dhugaa Rabbiitti Oromoon hundi keessan galatooma. Oromoon jechuudha jaalalarraa namni toophii siriirra jiru fakkeenyaaf lammii Eertiraa dira fakkaate namni wayii. Amma namni toophii fooriirra jiru kuni lammii Eertiraati. Lammii Tigraay isa. Good boy. So jaalala simbiraan keenya jechi nutti hidhateera waan ta'eef garuma sanatti deddeemu. Nimona ammallee nimona ammallee nimona. Bilaa alee. Inti bisnaan eegidira. yaa girri dhiisaa. Ubee jechuun dhugaa Rabbi ubee baga gammadde wanti haasa'uu barbaada. Uummanni kun kuusitti xiqqaadha. Maaliif waan itti waggaa baay'ee feesbuuk irraa hanga yuutuubiitti uummata kanaaf hojjettu har'a uummanni Oromoo akkanatti uummata adii biratti gaafa inni mataa ol qabu. Kanaa ol sanuu uummata adii waliin. kanaaf kuusitti xiqqaata kanaa ol jabaadhu hojjetu uummanni Oromoo si jaallatan siin jedha baga gammadde. Oromoo adii kana fuutanii madda. Warra soddaatiin jeenaa dhikkoo. Warra soddaa kaafuunee warra soddaa injifanne jeenaa. Adii gurraacha warra soddaa walitti injifattanadha. Dhumateera lamuu jabaan jaraan jiru dhumeera bara. Jabaan jaraa hin jiru. Waaqaa gaditti Oromoo qofa. Jabaan jaraa hin jiru tiktookirra namni haga intala kanaa jabaatu hundi keessa nu beektu. Kommoonne kan jedhe hin jiru. Oromoo kiingoo. Sitti nagaaminaan jettani. Natti nagaamne kuno. Rabbiin faallaa godhee galatoomaa wallaahi. Haga dandeessan gootanii. Sagantaa kennaatu jira. Walaabadhu. Egaan duubatti sagantaa kennaa biyyoota garaagaraatii fi iddoo adda addaatirraa dhufetu jira. Kanaaf hundi keessanuyyuu namoonni giiftii kennuuf hin dandeenye hanga dandeessanii karaa adda addaatiin sarbooti gochuu namoota hundattuu himi.
Giftiin dhufa jira. Namootatti hima. Adnan. Giftii kan jalqaba kennuu barbaannu jira. Hanga nuu dhufuuf immoo dhiifama nuu godha. Dabaayira ijoolleedhaan dabaanii. Ready because Wakki jira na. background actually Hindi ako akkatti si Imam Rasi ka hundi keessa. Daba. Kennaan jalqaba kan namoota hunda caalaa fagoorraa kaanirraa ergamu caalaa kan dursa kennuu qabnu nama waan kana jajjabeessee sadarkaa kanarra akka ga'uuf bira dhaabbate haadha manaa isaarraa kennaan dhufaa jira. Kennaa nuti kennameef kana hin dursinu jennee dhaabachuu jirra. Haadha manaa isaa kennaa qabdi kottu kenniif. Kennaa ajaa'ibaa fi Billah alek. Ya salam. kennaan kun maal akka ta'e banneen laalla. Kanaaf mubarak oromooti kennatee ofiifin bana. Jalqaba irratti kennaan lama fakkaata. Ready nu jala kubari. Adeesuma dhaabadha. Fuuldura dhaabadha. Ya salam. Ummanni gade gade. Kamera. Bana majira. Mahalo abdi ko. Kamera jala waan shagani. Wala baay'ee. Mahalo nama guddaa natti gara fakkaata. Kanaaf kennaan akka malee natti ulfaate. Kennaan tokko baay'ee ulfaataadha akka argaa jirutti. Kennaan kun waancaa fakkaataa irraa maal akka ta'e hundi keenya iyyuu hin barre. Haa ta'uutii bismillaahi walumaan raahiin. Kennaa ajaa'ibsiisa. Kennaan kun amaanaadha. Amaanaa guddaa argite waan kana namni salphatti namatti hin kennu. Haati manaa isaa kunis hin kennama. Kuni kan haadha manaa isaati. Gaan kennaan kana qofaa miti. Kaayyoo alaabaa taphachaa kan daganne immoo osuma. Haadhi manaa dhaamsa ho'iitiif sii kennite malee lafaaf sii kennine. Kennaan lammaffallee haadhuma manaa isaa irraayi maal akka ta'e waliin laatuudha. Adnan. Waan kennaa banuu danda'u akkana qofaan eegaa. Keessa wanti. Qoya jira namoota jira qabamaata. Amaanaa. Oh my God. Ammas alaabaa bifa biraatiin. Kennamee fi jira. Maal jettame maal? Haati manaa kennaa lama kennitee fi jira. Jala kennitee kennitee maaliin beeku? Egaan kennaan haadha manaa Seenaa guddaa Oromoota galmaas nagadaa. egaan keessanuyyuu egaan galatoomaa isinii jedhee jira mubaarakii. Haadha manaa mubaarak galatoomii. Egaan kennaan itti aanu mootu asuma dhaamsa na biraan gahame. Kennaan kun kennaa artistiin meetii jabamaa nama yeroo hedduu faaya Oromoo hedduu nu faayuudhaan beekamtuudha. Kennaan kun meetii irraa si ga'e artistii meetii irraa maal akka ta'e walumaan ilaalla. Nama siiban akka wala karaa malee. Asiin osoo jiraate. Nasri Anole. Akkuma isiniin jedhe kuno. Akkuma isiniin jedhe mobaayilii kana akka. Meetii Jamaama. Jawamaa uffata aadaa Jimmaatiin natti fakkaate. Uffata aadaa Jimmaa kennitee fi kuni waan ajaa'ibaati. Meetii Jamaama biyya Masrii Kaayiroo keessatti mana uffata aadaa qabdi. Bakka hundatti ergiti. Heloo jechuudha dandeettan. Heloo meetii. Egaan sagantaan itti aanu fagoo irraan dhufne biyya Duniyaa jedhamee beekamurraa asuma Kaayiroo irraa ana obboleessi keessa Reediin Adam waan wayii qopheessee jira. Ana osoo hin taane ormatu kana. Hamza Bani. Abbaan bantan baruu dandeessu. Horii marqaa fakkaataa Horii kan meetii Waan caadha moonne.
Koya waan baay'ee qaba. Waan biraati waan of keessaa qabu qaba. Reedi maal kennee? Rammee malkaa bilbilaa jira. An viidiyoo irra jira. Goota koo rammee. Ergaa qaba wantichi. Gaafa diidamii shanii tapha qabate. Ergaa sana abbaan laalee Gaafa diidamii shanii. caalaa jechuudha. Ni jira barasuma jira. As kenna as agarsiisa. Rammee malkaa guyyaa 25 tapha qabanii beektanii. Oh my God, Mubarak. Egaan waancaan ani kenneef kuni galatoomii Mubaarak jedha. Wantoota inni saba isaatiif ta'e miskiina isaatirraa ta'e irra dhaabbadhee bu'aa inni nuu kenneef galateeffannaadha kan kenneef jechuudha. Kanaaf Mubaarak galatoomii siin jedhee nuu jiraadhu. Waancaan kan injifannooti. Injifannoo. Galumaa. Kennaan ammas itti fufa. Egaan har'a reediin hin danda'amu jedhee kennaa lammaffaa biraa dhiyeessee jira. Kanallee of biraa hin ta'in. Waan qorii gaarraan bagaadhu beektaa. Tawa jaaladha. Noobeelidha kun. Noobeelidha. Innis ergaa qaba akkuma kaanii. Noobeelii kabajaati. Doktorummaa kenniseef yoo goota koo. Doktorummaa. Noobeelidha. Kunillee ergaa qaba. Magaagaa maqaan isaa Dr. Lammii jedhamuuf deema. Maqaan isaa Lammii ta'uu siin irraanfatina. Maqaa isinitti agarsiisuu sana booda ergaa isaa isinii hima. Inni kunillee akkuma san galatoomii Mubaarak jedhee barreeffame. Waancaa kana mootu kan qopheessuu danda'e ofii kiyyaa bakka bu'ee osoo hin taane Oromoota hunda bakka bu'ee warra as jiruu fi warra biyya alaa jirullee kennaa kana siif kenne. Kennaan kun kan Oromooti kan kooti. Galatoomii jedha. Reediidhaan galatoomii jedha. Barnoota irratti barreeffame galatoomii Mubaarak jedha. Kanatti aansuudhaani. Ayyaayye. Kanatti aansuudhaan immoo subuliin. Ridwaan Abdusalaam. Gaabii abbaa gadaa. Kennaan akkuma itti fufetti jira. Kennaan akkuma itti fufetti jira. Kabaja gaabii uffisanii jiranii. Hayyee kanatti aansuudhaan Saadaa Mubaarak amma Musammaa kanatti jirti. aansuudhaan kennaa karaa keetiin nalaqqabeenis simbiraan ga'uudhaaf jedha. Kennaan kuni walaloodhaan kan inni faayame. Walaloodhaan kan inni faayame jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Mubee yeroo kolfaa, mubee yeroo gaddaa, mubee yeroo qabsoo, yeroo duudhaaf aadaa. Oorsaa inimmaan ijjeessaa, mubee abbaa miskiinaa. Lammiin keessi baga keenya taate lammiin keessi boonnaa gaddas gammachuu keessi waliin dhaabbanna umurii dheeradhuu hedduu si jaallannaa abbaan walaloo kana walaleessee kennaas kenneefii jira miis miyaa Minnesota irraati. Miss Mia! Miss Mia! Akkas haayika haayika. Abanamu. Miss Mia. Miyaa kennaa kee kunoo ittiin geenye irraa. Bani, hunduma saban nami. Ban. Bas. Kanas banarra. Akka kuba qabatan qofa kan jennu. Aku qofa kan jennu. Lama sadi. Miss Mia! Miss Mia! My God. Raba hana. Ujung murah rara. Inni lammaffaa immoo kunooti. Siisnee jirraa miskiraa guddaa galatoomii. Hayyee kanatti aansuudhaan ammoo kennaa addaatu dhufaa jira. Kennaan addaa kun immoo obboleettiin Mubaarakiini. Saadaa Musammaa Yaasiin. Musammaa Yaasiin. Kennaa ajaa'ibaa dhufaara. Gara kanatti. Maali laata kun waan Maali laata? qaba? Abanamu Mubaarak. Oh my God. Oh my God. Allah. Oh my God. Oh my God.
Akkasi bullukoodhaan Abbaa Gadaati. Gaabii Abbaa Gadaa. Alaabaa Abbaa Gadaatiin faayamedha kunis jechuudha. akkasi maatii jaalladhu. kabajamoo mata Oromoo dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi akka guyyaan hadhaa akkasitti ifee bareedee natti tolee akka hadhaa gammadeen beeku hawaasa keenya an aballu tokko lama jedhee waamuu hin danda'u. Namoota 34 dhuftan 35 ta'uu danda'a. Namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri dhufes warri hafes hundinuu ilmaan Oromoo hundi injifattoota injifattaniitu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtanu warri eessa jirtanu jabeessaa turte dagalee naa taate haga hadhaa jabaadhunaan jette kanaaf dhugaa natti jabaate waan ta'eef tokko raambisee tun ta'in lammansaa hunda keessan fuulduratti siif malee jedhee isinii dabarseen jira. Ada Abdul Wahid. Dalam dum tikesaniyu pada wallahi ni bon sitani barabbi sagalen jechan itini singalate fadum qabu galan ni kesan imamen dum imesim fitu barabbi luftirada amma len luftirada dabala ummat Oromo undum tikesaniyu Oromo taw kenyatti barabbi tu dabala mate dabala denta Oromo tana turre dabalamu al tokkonu kennana marraf atamun dendenya Oromo man alhamdulillah nabon sitani galatoma ulfada nafsirata amalle undum tikesaniyo akkuma kana sallena jajjabeessu keessaniif edduuni singalate fadda waluma galatoma jecha birasni fin qabu Aw muzika ne ay chafara wallahi amma sagata bashananaati mata gasti Taka cafarrika. asli makimir boy boy afrika bada madagale bada di gasti ergadda gasti banira ergadda asli ni makin badani kanan gasti lan ani tokko farratti jechuudha deeggartoonni mubee warri asliimaa viidiyoon hojjetanii fi jettani ani ijoolleen hunduu kairiyaatiif kabadhee anaaf qixa waan ta'eef qaata viidiyoo hojjechuudhis tapha sabboonatu hin hojjanne jechuudha lammaffaa mootu asliin gurraachatte malee wustuu faranjino ayyaachua akkuma gaafa tapha sabboona gizee giiftoroonni kenna dadhabani humna isinii taadhumarra kanaafi abbaan feetan taphadha abbaan